Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya ergaa gabaabduu takkaan isinii qaba. Na hordofaa isiniin jecha dhimma waa'ee obboleessa keenya Hussein Yuusuf Jiloo takkaahuu bahaliyaa kee manyaawee irrattiin ergaa isinii qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fayyuma nageenyaa sanbadaadha. Maqaan kiyya Hussein Yuusuf Jilooti. Maqaan naan beekani bahaliyaa kee manyaawee. Ani kun nam Kenyaati Boorana Islaana duuba artisti akka artisti illee waan kan gan saddeet jiran matanaatti ganni torba kadabre TV Kenyaatan keessatti nam kokkofalchiisee nam gammachiis afaan Kiswahiliitiin afaan laftanaatiin ganni tokko kadabre YouTube gadaanse YouTube sun irratti warri kiyyalleen gammachiisa kan gammachiisa kee jiraachuu malee afaan Kiswahiliitiin afaan Booranaatiin tochi sunifi Oromoollee fuula jirtu namni afaan kan daga cufna dhaqqabee amma tan na barate duuba waan kan biyya jalqabe qaalole dhaqee abboo waan akkana jalqabu fedha wanni kun shari'a kee jirtu hamtu yeroo gaafadha hamtu moo dassa yeroo gaafadha jennaan rakkoo muutuuf qabdu boora waanum hamtu irra fagaadhinaa jira waan shari'aan islaamaan qabdu akkasuma tochee galata rabbiin guddaan beekum kan naa kenna waan amma tana social media gubbaa dhufanii jira guyyaa sadii afur kadabran matan baaliyaa keeni viidiyoo tokko tochee waan nuti kadari akkamtu haasa'ee akkamtu narra dubbate kadari akkum dasaala narra dubbate naabuwelle cuf galata cufti beekom duuba kanarra dubbatelle waan kan jalqabeelle labda hanneen guddoolle naan qabu jechuun gorsummaa fanaa qaba maan jennaani viidiyoo tokko jira ta'an ijoollee keen qarqaaree viidiyoo hojjaa agartu viidiyoo hedduu hojjedha chaanel hedduu gubbaatti jechuuni ani ijoolleen keen qarqaar malee hammeeni dibiileen hin jirtu hayya namgari ka waan uffata dubbatee jira uffat kallee atalaaltu uffati kun jaarole kusheetii Kenya kusheetii waan kan naqatu nam safaraatiif ka Boorana waa talaal aksentii nan dubbadulleen taafaan safara hojja Kiswahilii deebisa jechuun akkan naqatu warri safaraa guddin akkan naqatu jaarolee warra ta Boorana allee guddin akkan naqatu jechuun akka islaana haayee islaan maqaa yakkaa takka matana seen maan jennaa allee diin biyyi jaaladha hayyee gosti jaalle ammeenni dibiin qabuufi ayo anile nam diini soome rabbiin guddaani akif yana barsiifte so alleeni furrandi ka dirri faabeeku diini ajana yakkuufillee no hinjirtu maan jennaani turi diyaadi nami cufa mootiin onja indiyani so ani tuni qaba ammeen suni qaba akkam tunarraa softanii akkam akkada sanarra dubbattanii yoo dhabeelle namni dhabe in gorsan aboyaa dhabde edanitti gorsan malee sin hadhan kagari nyaareelle kagari yana gorseelle duuba yoo dhabeelle awwaniin isaniin jedhu raalladinaa qabadha ifannaa godha biranaa deema taichi akkasuni channel obboleeyyaninti kan channel warra irratti hojjanne sulleen qarqaarsuma obboleessi keenya channel YouTube qabna channel kun hojja warra argachuu feete views fi subscribers feete kan nu qarqaare akkuma argannu obboleeyyanti Oromoo ta'ee direjee irratti hojjanne idea warra gadiin dhufu aboo idea kana kanna nu hojjechuu danda'u tafila jaarsatan akkasiin hojjanneef so ani waan ani san jedhu yoo dhabeelle biranaa deema yoo ani tuseme waan ani waan san feen fata'elle agurguddee san gammachiisu jira walumaa jira namallee san magas gammachiisa viidiyoo dhibilee dassaa akkasisa islaana dhibi qaba taajireen garsiituullee aadaa islaana gubbaanaan garsiituullee dhuga jira walumaa jirra inshallah wanni ani san jedhu biranaa deema ifannaa godha qaaloleen irra dubbatan cufan qaalolee maqaa yakkaa viidiyoo sulleen tochine fikiri sulleen matan seenamuun gammachiisa jechuu tochee duum wanni ani san jedhu biranaa deema ifannaa godha akka malee san jaaladha akki san na jaalattan sun inshallah walumaan jirra na hordofa subscribe-na allen jedhina abbaan qari subscribe-na odeelleen gaddeebi'a bahaliyaa kee subscribe tocha jedha akkasiin subscribe naa tocha inshallah obboleessi keenya akkuma viidiyoo isaa asirra gartan kanatti waa hedduu ergaa inni dabarserraa ergaa irraa fudhanne akkuma gaafa dura inni diraamaa yookiin koomedii isaa san yeroo dhiyeessu isa komannetti ammas deebisaa isaatirraa ergaa irraa fudhannee jira ergaa isaa san irratti na wajjin turaa isiniin jecha obboleessi keenya ummata muslimaa irra salaammatee maqaa isaa kadhugaa kadhalootaa himee maqaa qoosaa kabaafatee simatee akkasuma amantaa isaatis islaama ta'uu gosti isaallee Booranaa ta'uu nama aktivistummaa irra yeroo dheeraaf waggaa dheeraaf ture ta'uu simee as keessatti ergaan inni dabarsee akka jaalala islaamummaa qabu
hujiilee hojjete kana keessatti ulamaa gaafatee sheekotii gaafatee deebisaa sheekotiirraa argate irra dhaabbatee akka hojjete kana ibse. Akkasuma ammas awwaaniin hojjete kana hundaa'u yakkaaf hin hojjenne amantaa xiqqeessuutti hin feene obboleessi keenya sadarkaa tokkoffaa irratti ergaa ulamaa irraa fudhachuu ergaa sheekan irraa fudhachuu isaatiif ni galateeffanna. Lammaffaa waan hojjete san ani yakkaaf hin hojjenne yoo kan dogoggora ta'u ta'e dhiifamaan gaafadhaa jedhee dubbate. Yeroo nuti arra jirru kana keessatti yeroo hayyuun tokko irraa ergaan fudhanne irra hedduun nama dargaggeessarraa yeroo namni ergaa walirraa fudhanne obboleessi keenya naamusa isaatiin kabajaa isaatiin adaba isaatiin haasawa hayyummaan keessaa mul'atu akkasuma dhiifama irra deddeebi'ee gaafachuusaa nama haatisaa kabajaa fi diin irratti isa guddifte ta'us dubbachaa waan inni haasawe san irratti irra deddeebi'ee isa galateeffannaa galatoomii jennaan obboleessa keenya. Kanumarra dhaabbannee obboleessa keenya rabbi kadhannaaf akka rabbiin isaaf araaramu waan hojjete san keessatti akka rabbiin fuulduratti hujii irra caaltuu hujiidhaa hujii diin gabbiftu hujii nama diin gabbiftu hujii sabasaa gabbiftu hujii eenyummaa isaa mul'iftu hojjetullee rabbi kadhannaaf akkasuma ammas hujii isa keessatti wanni namni namarraa komatu hin jirre akka rabbiin isaaf filu obboleessa keenyaaf kadhannaa. Obboleessi keenya ergaan inni nuu dabarse kanarra dhaabbadhee nama isa fakkaatu saahibban isaa warra isaa wajjin dhiifama gaafate san hundaa'uu galateeffachaa ergaan inni dabarsuu barbaadu takkaa jira. Ergaan sun namni diraamaa dalagu itti diramuu osoo hin ta'in diraamaa saniin waan fokkottuu diruudhaaf hojjechuu qaba. Komadii namni hojjetu nama kofalchiisuu qofa osoo hin ta'in ergaa qabaachuu qaba, firii qabaachuu qaba. Yoo ergaan qabaatiin maalaa yaa'anii ta'a. Yeroo garii osoo abbaan ittiin niyyannees ergaa inni qabu kan namni hoflaa osoo itti yaadne ergaan inni irraa fudhatu waan ati dalaytu hundarratti ni argama. Akkuma nabiin alayhi salaatu wassalaam namni dubbii takka osoo humaa ittiin niyyanne dubbateet akka nama baharraa dhiha mucucaatuutti masmara jannatarraa masmara ibiddaatti ittiin mucucaata jeesanitti namni waa dalagu hundi akka ifi eegu asumaan ergaa dabarsuun barbaada. Namni waa barreessu namni viidiyoo waraabee waa maxxansu namni hujii hojjetu hujiin inni hojjetu kun yeroo dur jechi nama tokko afaanii bahe gurra nama 30 seenaa jedhan ilkee 30 keessaa waan bahe arrammoo gurra nama miliyoona 30 yookaan biliyoonota hedduu seena. Kanaaf if eegu barbaachisaa. Namni waa barreessu namni waa dubbatu namni viidiyoo waa waraabu hujii hojjetan keessatti yeroo amma jiru kana keessatti hedduu akka namni if eeguu qabu irra deddeebi'ee wanni kun anarra maal fiddi amantaa tiyyarra maal fiddi gosa tiyyarra maal fiddi biyya teenya irratti rakkoo maal fiddi jechuun madaalu malee akka namni dubbanne haasawni namni haasawu yookaan haasawu miidhaa fidu yookaan bu'aa fidu yookaan bu'aa fiduu fi miidhaa fiduu isaa hin beekamne isa hin beekamin sanirraa if qabee isa miidhaa fidurraa isif qabee waan bu'aa fidu qofa irratti akka namni gabaabbatu ergaa kan inni dabarsuu barbaada. Kanumarra dhaabbadhee obboleessa kiyya Hussein akkasuma saahibban isaa warra isaa wajjin waan kanarra hojjechuu irratti hirmaatisan ta hojjettan rabbiin dhiifama gaafattan rabbiin dhiifama isinii haa godhu isinii jecha hujii caaltuu hujii filamtuu rabbi isinii haa filu du'aa isinii goona. Yeroo isin dogoggortan karaan kun dogoggora jennee isinii ibsuun yeroo isin gaarii hojjettan gaarii isin hojjettan irratti isin jajjabeessuun fuulduraas haga rabbiin nu jiraachise isinii wajjin jirra. Galatoomaa ulfaadhaan jaanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenya haasawaa dhiyootanaa obboleessa keenya Hussein Yuusuf irratti komii dhiyaatte deebisaa inni godhe yeroodhaan laalu waan addaatiin na dhagahame. Maal isan namni baay'een komantii jalatti komii qaban maaliif uffanni san akkasii maaliif tan jettan jedhanii laakiin ammoo inni qomo bal'oodhaan biheeti laphee isaa dhahatee awwaan kana keessa kiyyaas rabbiin na beeka kanaaf hin dalayne ammoo
sanumaa'uu dhiifama jee galatoonfate. Haalli san haala nama hundarraa barbaachisu. Akkaataa nama hundarraa barbaachisu. Wanti addanatti ta'e mormuudhaan duratti fudhachuu isaa sunniitiitu addanatti ta'e. Ergaan hin qabu tagama isaa haa galatoomuu amala sanillee haatti fufu. Amala kam? Amala laafinti komii isarra dhiyaattu fudhachuudhaa san jechuudha. Ergaan nama biraatii qabu jira. Obboleewwan keenya namoonni miseensota FB taatan jechuudha. Yeroodha waan takka dubbattan laallattanii dubbachuudha qabdan. Obboleeyyan keenya komii isarra dhiyeesse gariin uffata qofa irratti xiyyeeffata. Uffata qofaa miti innillee dubbatee jira. Wanti san akka amantii islaamaatti arrarra deebinee walii himuun barbaachisu malee yeroo Allahu akbariin keessatti dubbatamu yeroo ammaas akkasumatti du'aa'ii nama godhuun ayata quraanaa nama qara'uun wanni adda addaa ka dubbattu amantii calaqqiftu baay'eedha keessa jira. San hundaafuu foon lafa jiruu fi allaattiin samiirra wal fixxee jedha. Kana jechuun hiikaan siidha abbichi nuuni jira dhiifama gaafatee jira. Nuti walii gallee jirra irraa gammannee jirra. Rabbiinis tadabartee saadisuuf jecha nuti immoo sochii keenya keessatti waan dalaynu keessatti waan dhiifnu keessatti waan rabbii kalaallu rabbiin ni jaalatamoo hin jaalatuuf irraa laallee daangaa rabbii irraa kan baane hin ja'a galatooma. Daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin irratti haa jiraatu jechaadha. Yaada kannachaa jirra obboleessa keenya yuusuf jiloo yookaan baaliyaa kenmanyaawee hojii isaati irratti koomedii yaadde san namu sooshaal miidiyaa irratti agarree jirra. Hojii inni hojjete san caalaa wanni gartee nama gammachiisu akhlaaqa haala inni qabu haala bareedaa inni qabu waan san as bahee dubbachuu dhiifama gaafachuu waan itti yaadallee niyyaa isaa keessa himu. Yeroo ammaan tanaa addunyaa irratti wanni hedduu rakkina nama fide jecha abbaan dubbate namuu karaa fedhetti hiikkatee karaa fedhe olii gaxoo fudhaatutu addunyaa tanarra rakkoo fide. Laakiin abbaanu bira jira as bahee an akkana ittiin feene ani dansaa takkaan itti fedhe jechuudhaan obboleessa keenya Hussein dubbate. Isarraa ammoo wanni nama gammachiisu nama qoma bal'oo qabu ta'uu isaa dogongora jirurraas dhiifama gaafachuu isaa akkasuma ammallee nama hundarraa olaaluu dhabuusaa kanaalollees hundinuu gorsumaa fi yaada jiru dubbachuu isaati. Silaarraa akkaataa gartee haalli namaa addunyaarra badee jiruun as bahee maal abbaa isaantu isaan naqee isaan maaltu isaan naqee waan jiruutu harkama ture. Garuu baaliyaa kenmanyaaween akkuma nama kofalchiisu badii isaatis fudhatee dhiifama nama gaafachuudhaan addunyaa barsiisee jiran jaa keessaa hawaasa ta'e.